mallattoo san ergamaan jabaan tokko ba'ee eewutu mallattoo kanaa banuu hiikuus danda'a wanta keessaaf duubaan itti barreeffame eewut dubbisuu danda'adhe warra waaqarra jiraniif warra lafarra jiraniif warra lafa jala jiraniif waamicha yeroo godhe namni tokko iyyuu as ba'ee an hiikuu nan danda'a kan jedhu gaafa dhibu Yohaannis hin boo'e jedha sagaleen Waaqayyoodha. Hin boo'ini inni qalame tokko jira sanyiin Yihudaa inni immoo leenca wanta cufamee namni banuu dhibe kanaa ergamoonnis namoota keessaas wanta namni hiiku dhibe kanaa inni hiikuu hin danda'a utuu jedhuun dhagee hoolaan kun immoo teessoo Waaqayyoo dura bineensota arfan dura waa'ee bineensota arfanii booddee barraa akkasumas immoo maanguddoota 20 arfan sana dura akka wanta hoolaa qalameettitu arga ture yeroo ilaalu mataa 7 qaba ture hoolaan suni mataa 7 qaba ture mataan isaa 7 suni hafuurota Waaqayyoo hojjechuudhaaf fuula Waaqayyoo dura jiraniidha jedhetu dubbata. Hafuurri qulqulluun tokkuma bifa garagaraa 7 garuu hojjetu. Hafuurri kun immoo guutummaa biyya lafaa irratti hojjetaa warra jiraniidha. Ganaa wanta dhufu miti. Bara Yohaannis kana barreessu kana hafuurri kun guyyaa 50ffaatti gadi bu'e sababa ta'eef hafuurri kun hojii hojjetaa ture jechuudha. Gooftaan keenya Yesuus Kiristoos gara biyya lafaa gaafa dhufe hafuurota kana 7 kan inni mul'ate hojii hojjete. Har'as waldaa kiristaanaa keessa hafuuronni kun 7 jiru jechuudha. Maanni hafuuronni kun 7? Macaafa raajii Isaayyaas boqonnaa 11 lakkoofsa 2 irraa. Macaafa raajii Isaayyaas boqonnaa 11 lakkoofsa 2 irraa. Hafuurri Waaqayyoo isa irra hin buufate innis hafuura ogummaa fi hafuura hubannaati. Hafuura gorsaatii fi hafuura humnaati. Hafuura beekumsaatii fi hafuura Waaqayyoon sodaachuuti. Hafuuronni 7 kun hafuura Waaqayyooti dimshaashumatti hafuura Waaqayyooti, hafuura ogummaati, hafuura hubannaati, hafuura beekumsaati, hafuura gorsaati, hafuura Waaqayyoon sodaachuuti. Hafuura qulqulluu keessa Waaqayyo hafuura qulqulluun tokko Waaqayyo hafuura qulqulluu keessa immoo kanatu baay'achuudha akkaataa hojiidhaaf isaa mijatutti bifa kana 7 mul'ateetu waldaasaa keessatti guutummaa biyya lafaa keessatti hojjeta. Hafuura 7 miti kan jiru bifa 7 hojjeta malee bifa 7. Macaafa beeniin kanarratti barreesse namoonni tarii akka carraa argitan yoo jiraatan ta'e hin beeku waggaa dheeraa dura hafuura 7tu jira jedheetu barreesse. Hafuura 7tu jira jedhee barreesse namoota baay'ee biratti kappiin baay'een erga gurgurame booddee beektonni macaafa qulqulluu itti dacha'anii oolchaniin beeniin. Hafuurri 7 hin jiru bifa 7 hojjeta malee jedhanii irratti walii galanii ergasii gattaa'ee macaafa qulqulluu laalee namoonni gurguddaan namooti Waaqayyoo itti naanna'anii erga hubachiisanii booddee macaafi an barreesse dogoggoraaniiti warra firkaa qabdan gata kana booddee macaaficha hin bitinaa jedheetu gabaarraa kaase. Waaqayyootu isa gargaare. Yeroo dogoggora akka itti deebi'uun baay'ee dinqiidha. Namoota akka itti nama deebisus immoo qabaachuun baay'ee waan dinqiidha. Waan isin dinqu erga sanaa kaasee namoota dubbii Waaqayyoo gadi fageenyaan beekan baay'ee isaanii ofitti naannesse tajaajila isaa oolchuudhaaf beeniin. Kanaaf hafuura 7 miti Waaqayyo Abbaa, Waaqayyo Ilma, Waaqayyo hafuura qulqulluudha kan nuyi qabnu. Waaqayyo 3 sana keessaa hafuurri qulqulluun tokkuma bifa kanaan 7 garuu mul'ata. Hojiin isaa oliyyuu ta'ee nutti argamuu danda'a. Hojiin jiran hundumtuu kennaan jiran hundumtuu warra kana jalatti hiriiraniitu jiru jechuudha. Hafuura ogummaa yoo fudhanne kennaa baay'eetu jala hiriiree jira. Hafuura beekumsaa yoo fudhanne kennaa baay'eetu jala jira. Kennaa baay'eetu jalatti hiriira. Hafuura gorsaa yoo fudhanne, hafuura Waaqayyoon sodaachuu yoo fudhanne. Kanaaf hafuuronni 7 Waaqayyo dura dhaabatanii hojjetan suni hafuurota kana akka ta'an beekuun keenya baay'ee barbaachisaadha. Kanaaf hafuurota 7 teessoo isaa dura jiran biraas Yesuus Kiristoos biraas isinii fi
haa ta'u jedha. Waa'ee Kiristoos har'asitti waa'een dubbadhu. Yesuus Kiristoos dhuga baatu amanamaadha jedha. Yesuus Kiristoos dhuga baatu amanamaadha. Warri Fariisotaa namoota gar tokko Kiristoositti ergani. Isaan immoo dhaqanii qoruudhaaf ergani isaanii. Dhaqanii maa jedhaniini yaa barsiisaa ati ija jabinaan dhugaa dubbatta. Sobisi si biraan argamu. Waan ati amma godhaa jirtu kana yoo Waaqayyo wajjin ta'e malee wanta namni godhuu danda'u miti ittiin jedhan. Maal jedhee dhugaa ba'aniifi ati dhugaa barsiifta ija laafteen sobdu sobisi bira hin jiru jedhaniin. Tajaajila isaa qoratanii ilaalanii sobisi bira hin jiru ittiin jedhan. Namichi inni gara Gooftaa dhaqe badhaadhaan sunis mootummaa Waaqayyootti maal gochuutu narra jira jedhee yeroo gaafatu ati dhuga qabeessa akka ta'e nuyi beenna jedhe. Waan dhugaadhaaf dhugaa baataati. Yesuus Gooftaan keenya dhuga baatu amanamaadha. Maqaan isaa bara baraan kan eebbifame haa ta'u. Kanaaf dubbiin Waaqayyoo akka kana jedheetu nutti hima. Mul'ata Yohaannis boqonnaa 3 lakkoofsa 17 irra dhannee yoo ilaalle 3:11 mul'ata Yohaannis 3:11 irraa mul'ata Yohaannis 3:14 irraa gara ergamaa waldaa Laodiqiyaatti ergaa kanaa isa akkasaa isa karaasaa wanti hundinuu ameen jedhamu dhuga baatu isa amanamaa isa dhugaadhaaf dhugaa ba'u isa wanta Waaqayyo uume hundinuu biraa ka'e sanatu erge jedhi caafi jedhan. Yohaannisitti yeroo dubbatu Laodiqiyaadhaaf yeroo ergu ergaan kuni nama ergichi biraa dhufe himaa jira. Ergaan kun isa karaasaa wanti hundumtu ameen jedhamu. Karaa Waaqayyoo karaa Kiristoos wanti dhufe ameenidha maa jechuudha. Naaf haa ta'u wanti nuyi haasofnee mari'annee fooyyessinu hin jiru jechuudha. Wanti nuyi hin ta'u jennee hambisuu dandeenyu hin jiru. Wanti karaasaa wanta dhufu wanti ta'u irra jiru ameen galanni siif haa ta'u jennee fudhachuu isa karaasaa wanti hundumtu ameen jedhamudha. Inni dhuga baatu isa amanamaadha. Isa dhugaadhaa fi dhugaa ba'uudha. Kiristoos dhuga baatu amanamaadha. Isa immoo dhugaadhaa fi dhugaa ba'u akka ta'etu nutti hima. Wangeela Yohaannis boqonnaa 18 lakkoofsa 37 irraa Wangeela Yohaannis 18:37 irraa akkeedha. Phiilaaxoos yoos immoo ati mootiidha kaa jedheen. Yesuus deebisee akka ani mootii ta'e atiyyuu hin jette dhugaadhaa fi dhugaa ba'uudhaafan dhaladhe kanumaafanis biyya lafaa kanumaafanis gara biyya lafaa dhufe inni kan dhugaa ta'e hundinuu sagalee koo hin dhaga'a jedhee jedha. Haasaa baay'eetu Kiristoosii fi Phiilaaxoos gidduu ture. Ergasii booddee dhuma irratti yoosi ati mootiidha kaa jennaan hiiku mootii miti hin jenne. Eeyyee atuu jette kaa akka mootii ta'e. Ani sababii humti an dhaladhee fi dhugaadhaaf dhugaa ba'uudhaafani. Wanti an lafarra jiruufis dhugaadhaa fi dhugaa ba'uudhaafi. Namni dhugaa fudhachuuf immoo dhugaatti dhalachuutu irra jira, dhugaa qabaachuutu irra jira. Dhugaan keessa keenya hin jiru taanaan dhugaa beekuu hin dandeenyu jechuudha. Dhugaan immoo birmaduu nama baasara sagaleen Waaqayyoodha. Kanaaf Gooftaan keenya Yesuus Kiristoos obboleessi keenya Yohaannis iddoo kanatti akka nutti maarutti inni dhuga baatu amanamaadha. Wanti inni jedhu dhugaadha jechuudha. Wanti inni jedhu dhugaadha jechuusaati. Inni warra du'an keessaa hangafa ta'ee kaafame. Lakkoofsa 5 irra jira mul'ata Yohaannis boqonnaa 1 lakkoofsa 5 gara dhumaasaa. Inni warra du'an keessaa hangafa ta'ee kaafame. Mootota lafa kanaas in abbooma. Inni nu jaallatee dhiiga isaa isa nuuf dhangalaaseen cubbuu keenyarraa nu fureera jedha. Gooftaan keenya Yesuus Kiristoos akkuma obboleessi keenyatti afaan dubbataa ture hangafa du'aa ka'uuti. Gaafanni du'e fannoo irratti gaafanni du'e namooti qulqulloonni kakuu moofaa keessa turan du'a keessaa ka'aniiru awwaala keessaa garuu gad hin baane.
hamma sanbata guddaa ganama inni gadi ba'utti inni hangafa ta'ee du'aa ka'uu keessaa ba'utu du'a keessaa ka'utu irra jira sababa ta'eef warri gaafa inni du'e suni du'a keessaa ka'an awwaaluma sana isaanii keessa turanii awwaalonni isaanii banamanii gadi hin baafne jechuudha. Erga inni du'aa ka'ee booddee inni hangafa du'aa ka'uusa jedhamu sana taayikilii sana erga inni qabatee booddee garuu ka'aniitu isaanii isattaananii ka'anii qulqulloota baay'eetti biyyattii qulqullooftuu sanatti eeuseenii Yerusaalemitti namoota baay'eetti mul'ataniiru. Qulqulloonni kakuu moofaadha. Kanaaf gooftaan keenya Yesuus Kiristoos hangafa du'aa ka'uuti. Inni du'a keessaa ka'eera. Waldaan kiristiyaanaas du'aa ka'uu eeggataa jirti jechuudha. Gaafa waldaan kiristiyaanaa butamtu warri kakuu haaraa warri Kiristoos Yesuusitti du'an immoo isaan immoo du'a keessaatu kaafamu jechuudha. Warri jiraatti jiran immoo geeddaramaniitu qilleensa keessatti dhanneetu gooftaa simanna. Isa booddee dhaqeetu waggoottan torba waggoota rakkinaa sanaa fi isaa wajjiniin waldaan haniimoonii irra turte waggaa 7. Aadaan kun Israa'el gidduutti fuudhaaf heeruma isaanii keessatti baay'ee beekamaadha. Warra du'a keessaa ka'anii qulqulloota kakuu moofaas jooyinii goone jechuudha yeroo sana. Jooyinii isaan goone jechuudha. Waa'een butamuu waldaatii fi waa'een deebi'ee dhufuu gooftaa keenya Yesuus Kiristoos taatee yeroo tokko miti sababa ta'eef isa yeroo keessa deddeebinee ilaallu har'a xinnoo seen ilaalla ifaan nu galaatu adeema. Garuu qulqulloonni kakuu moofaadhaa Kiristoositti aananii du'a keessaa akka isaan ka'an wangeelonni arfan dhiichisaniitu nutti himu. Inni nu jaallatee dhiiga isaa isa nuuf dhangalaaseen cubbuu keenyarraa nu fureera jedha. Inni nu jaallatee nu mararsiifatee nu o'ee cubbuu keenya hundumaatti akka nuyi fayyinuu fi dhiiga isaa nuuf dhangalaase sagaleen Waaqayyoodha. Dhiigi gooftaa keenya Yesuus Kiristoos inni dhangala'ee biyya lafaa guutummaadhaafi. Dhiiga dhangala'e sanaan Waaqayyo biyya lafaa guutummaatti araarameera. Diinummaa nama tokko wajjinuu hin qabu Waaqayyo. Diinummaa namaaf Waaqayyo gidduu ture kufaatii namaatii kaasee hamma waggaa 2000 duraatti hamma gaafa dhiigi Yesuus Kiristoos cobutti diinummaan namaaf Waaqayyo gidduu ture. Dhiigi Yesuus Kiristoos dhangala'e sun ilmaan namaa hundumaaf sababa ta'eef nama tokko wajjinuu diina miti Waaqayyo warra Kiristoos Yesuusin hin beekne haxaa dabalate. Nama hundumaatti araarameera Waaqayyo. Jaarsummaa ofiisaatii ilma isaa Yesuus Kiristoosin ergate. Gatii cubbuu ilmaan namaa hundumaaf ba'eera gatiinsaa kaffalamee dhumeera. Biiliinsaa nama tokkorra iyyuu hin jiru waan isin jedhu. Maaniree namni araara Waaqayyo godhe kana fudhatee deebi'uudha malee yeroodhuma nuyi deebinu tokko nuu dhiisa miti. Cheekii dhannee nuyi kaffallu yookaan isaaba nuyi awwaraarrannu wayi nutti hin kennu Waaqayyo. Dhumeera waggaa 2000 dura kan biyya lafaa guutummaan walitti qabame maqaan Waaqayyoodhaa bara baraan kan eebbifame ture. Warra furamneedha nuyi. Namoonni har'a cubbuu keessanii fi giiltiin isinitti dhagaame shakkitan yoo jiraattan fuula sandumaa danda'u Waaqayyo dhaabadheen isinitti hima. Cubbuun keessan isiniif dhiifameera. Fudhattanii gara Waaqayyootti deebi'uu duwwaadha. Araara sana fudhachuudha. Ayyaana sana keessa galuudha. Galanni siif haa ta'u jechuudha. Namni tokko yeroo dogoggoree dhufanii hiqqedhanii boo'anii gangalatanii cubbuu isaaniitiif qalbii diddiiratan baay'ee ni dinqaana. Imimmaan sanatu cubbuu waan dhiisutti fakkaata nama tokkotti. Utuu imimmaaniin cubbuun dhiifame rakasa ture. Sidii galee waan meeqattuu boo'aa olla sababa ta'eef maal ta'a boonyeessi tokko irraa amma kana rakasa miti gatiin cubbuudhaa baay'ee firoota. Maaniree Kiristoos Yesuustu dhiise hammama guddatu cubbuun kee dhufeera gara araara sanaa yoo jette hammateessi qaba Yesuus haleluuyaa. Hammateessi qaba. Sinitti meeratee hin beeku. Mana hidhaa Naqqamtii haa ta'u Gimbii haa ta'u Amboo hin beeku. Tajaajillee raawwanne yeroo ba'uuf kan namni tokko dhufee ani nama ajjeesee dhufee yeroo nama akkasii ni jiru maal sitti dhaga'ama nama ajjeesee dhufee
naa dhiifamaa cubbuun koo jedhe sii dhiifamaa hin jedheen akka namicha isa sobee sii dhiifamaa wantati goote guddaadha gadheedha hamaadha garuu Kiristoos cubbuu soba kee akkuma sii dhiisutti cubbuu nama ajjeesuu kee sii dhiiseera ittiin jedhe jajjabina guddaadha sodaa tokkoof yaaddo tokko malee cubbuun dhiigi Yesuus Kiristoos itti nama qulleessine hin jiru firoota namoonni tokko hafuura qulqulluu arrabsaan tureen hafuura qulqulluu arrabseef hin dhiifamu jedha naa dhiifama namoonni eenna gaafatanii anuu arrabseera hafuura qulqulluu waldaa keessa teenyee immoo ammoo waan hin arrabsine isinitti fakkaata hafuura qulqulluu situun beekin arrabsine miti umurii tiineejarii kootten warra pheenxeen jibba sababa ta'ee fi abbaan koo faatii koo bolaan koo dhumtuu pheenxee ana duwwaa takkoo koo biratti ortodoksii ta'ee guddate hinuman jibba waan ta'eef abbaa koo faadha koo bolaa koo dabale hiriyoonni koo yeroo isaan pheenxee ta'an jedhan namoota dhagaatti guuran keessaa tokko mucaa tokko baay'een beekan ture sababa ta'ee fi tiineejarii taanee waan nu hojjennu sifaatti hafuurri qulqulluun dhuguma galaan jedhe hafuurri qulqulluu sitti galataan hafuurri qulqulluun sun waan akka keetiif hin jedhe intala sana namni kana caalaa hafuura qulqulluu arrabsa cubbuun isiniif hin dhiifamne hin jiru isinitti himaa wanti isin wallaalummaan utuu hin beekin gootan ilma isaa Yesuus Kiristoosin isiniif dhiifameera firoota maqaan Waaqayyoodhaa bara baraan kan eebbifame haa ta'u mee harka keessa walitti buusaati Waaqayyoo ulfinaa isin lakkoofsi 6 isa mootummaadhaaf Waaqayyo abbaa isaatiif luboota akka taanu nu godhate sanaaf ulfinni aangoon bara hamma bara baraatti haa ta'u ameen maal nu godheedha yeroo darbe yeroo baay'ee keessa deebinee akkuma dubbanne isa mootummaadhaaf Waaqayyo abbaa isaatiifis luboota akka taanuuf nu godhe sanaaf nuyi maali mee jedhaa nuyi maali luboota nuyi maali luboota mana Waaqayyooti nuyi isa kana hin irraanfatina waan isin dinqu Israa'eliin yeroo waame guutummaadhuma Israa'elootaa luba gochuu ture Waaqayyo guutummaadhuma Israa'elootaa seera ba'uu boqonnaa 19 lakkoofsa 6 irratti yoo ilaaltanii guutummaadhuma Israa'eliinitu erga isaanii laga galaana diimaa sana ce'anii lafa onaa sana keessa gara ji'a 3 deddeebi'anii booddeetu isinii saba qulqullaa qomoo fo'amaadha guutummaa biyya lafaa bakka buutanii Waaqayyoon gooftaa maccaatii fi mootummaa isaatiif luboota akka taataniif Waaqayyo isin filateedha Israa'eliif garuu kun galuu dide jennaan gosa tokko keessaa filee waan luboota godhate garuu waamichi kun kan guutummaa Israa'el ture biyya lafaa guutummaa bakka buutuuf kakuu haaraa kanatti immoo Isaayyaasis cimsee akka inni dubbate waa'ee kana Isaayyaas boqonnaa 61 lakkoofsa 6 irratti yoo ilaaltan kakuu haaraa kana keessatti nu hunduma keenyatu luboota nu godhe kanaaf hoore akka lubaatti fuula Waaqayyoo dura dhaabachuu hin dandeenya waa'ee keenyaaf Waaqayyotti haasa'uu dandeenya waa'ee waldaa Waaqayyotti haasa'uu dandeenya waa'ee biyya lafaa Waaqayyotti haasa'uu dandeenya aksesiin kun hunduma keenyaaf kennameera yookaan banameera firoota ko ammaa laajii isin barbaachisu gara Waaqayyoo dhaquudhaaf raajii qabattanii dhaquu luba qabattanii dhaquu abaluun qabattanii dhaquu isin barbaachisu kennaa sanaan wal tajaajiluun keenya akkuma jirutti jiraate dhaquudhaaf dhaabachuu dandeenya gara teessoo ayyaanaaf gara teessoo araaraatti akka nu dhiyaannu nu godheera maqaan Waaqayyoodhaa bara baraan kan eebbifame haa ta'u lakkoofsa 7 irraa ka'eedha kunoo inni duumessaa wajjin dhufuuf jira iji hundinuu isa ilaaluuf jiru warri isa waraananis isa arguuf jiru gosa nama lafarraa hundinuu isaaf hin wawwaatu eeyyee akkasuma hin ta'a inni kun dhufaatii isaa isa inni guutummaa biyya lafaatti mul'atu isa inni waldaa kiristaanaatiif dhufu miti isa inni waldaa kiristaanaatiif
dhufu miti. Isa Tasalonqee boqonnaa 4 lakkoofsa 1 kaasee hamma 17tti barreeffame sana miti. Ni kuni isa golee arfan guutummaan utuu isa argu namni biyya lafaarra jiru hundumtuu isa utuu isa argu akka bakakkaan ba'aa biiftuutti ba'ee lixa biiftuutti mul'atutti taateen isaa nama hundumaatti argame halkaniif guyyaan biyya lafaarratti wal geeddaru kun gaafa sanatu wal hin geeddarin namni hundumtuu ifa guyyaa saafaa keessatti warra duunitti dhi'ee jiru aduun irratti ife ulfinni Yesuus Kiristoos ulfinni dhufaatii isaatii suni biyya lafaa guutummaa ibsee urjoonni biiftuun aduun hojii isaanii waan dhaabaniif inni yeroon wal jijjiiru kun hundumtuu ifa isaan sirrateetu biyya lafaa guutummaatti beekama hin mul'ata. Warri isa waraane kallattiidhaan warri isa waraane hin jirani yeroo san har'ayyuu hin jirani. Garuu sanyiin isa waraane qomoon isa waraane Israa'eloonni jiru sanyiin isaanii. Sanyiin isaanii sun jiru. Isaan ija isaaniitiin utuu isaan arganii warri isa waraanetu utuu isaan ilaalanii warri isaan beekne immoo utuu isaan wawwaatanii utuu isaan iyyanii namoonni sanoo dhaabatanii ilaaluu dadhabanii utuu isaan sodaataniitu ulfina guddaa isaatiin ilmi Waaqayyoo gooftaan keenya Yesuus Kiristoos abdiin waldaa kiristaanaa deebi'ee dhufa. Haaleluyyaa. Ni nuyi eegnu inni guddaan firoota koo isa kana. Yeroo dhufu immoo duumessaa wajjin dhufaayedha. Duumessa kana qulqulloota jedhanii warri kan jiru qulqulloota kakuu haaraa keessaa warra butaman sana isaantu duukaa deebi'ee dhufa. Of course akka isaan duukaa dhufan beekamaadha. Haa ta'u iyyuu malee garuu duumessa kana namoonni isaanitti fakkeessan jiru. Duumessi kun immoo duumessumaa ulfina isaa ibsuudha jedhanii kan dubbatanis jiru. Wangeela Maatiyos boqonnaa 24 lakkoofsa 30 irraa Wangeela Maatiyos 24:30 irraa 24:30 irraa akkas jedha. Yommus milikinni ilma namaa waaqa keessatti mul'ata. Yeroo sanatti sabni biyya lafaa hundinuu boo'uuf jiru. Ilmi namaa immoo duumessoota waaqarraa humnaa fi ulfina guddaadhaan dhufuusaa arguuf jiru. Inni ergamoota isaa waaqarraa sagalee malakataa guddaa wajjin in erga. Isaan immoo warra Waaqayyoo fi fo'aman qixxee arfanii handaara bantii waaqaa gar tokko hamma gara isa kaaniitti walittiin qabu jedhee jedha. Dhufaatii isaa iddoo kanarra jiru wajjiniin tokko inni iddoo kanatti amma dubbise dhufaatii isaa isa hundumatti mul'atee dhufuudha jechuudha. Yeroo waldaan kiristaanaa butamtu nama hundumaatu argamiti. Yeroo waldaan kiristaanaa butamtu Yesuus Kiristoos miilli isaa lafa kana ajjetamiti. Warri dura du'an ka'anii warri jiraatti jiran immoo geeddaramanii qilleensa keessatti dhaqaniitu gooftaa Yesuus Kiristoosin simatu. Butamuudha jechuudha. Butamuu akkasaa Eliyaas butamee butamuu akkasaa Henook butameettitu butamuun sun ta'a jechuudha. Inni dhumarratti inni dhufu garuu hundumtuu arge. Yeroo inni waldaadhaaf dhufu namni wawwaatu hin jiru, namni dhiphatu hin jiru. Ulfinni isaa duumessaan ta'ee mul'ateetu miti dhoksaatti kan inni dhufu. Inni kun garuu duumessa guddaadhaan ulfina waaqarraatiin ergamootaan ajjabameetu kan inni dhufu. Sagaleen malakataa hin dhaga'ama. Namoonni immoo arganii hin wawwaatu hin boo'u jedha Macaafa Qulqulluun. Ergamoonni immoo sagalee malakataatiin dhufanii namoota warra Waaqayyoof qulqullaa'ee qixxee arfanii kaabaa kibbaa ba'aaf lixaa namoota isaaf qulqullaa'an walitti qabuudha. Garaagarummaa isaa akkasiin argitan hin barbaadu. Qulqulloonni kun waldaan kiristaanaa butamteetti yoo jettanii waggoottan 7 sana keessa wangeelli numa lallabama sababa ta'eefi warra wangeela sana dhaga'anii gara Waaqayyootti deebi'anidha qulqulloonni sun.
Israa'eloonni yeroo isaa raajiin Zakkaariyaas boqonnaa 12 bisheessee nutti hima. Israa'eloonni yeroo isaanitti waldaan kiristaanaa erga isheen butamtee booddee yeroo isheen iji ishee itti banamee gooftaa ishee safannifte sana yeroo isheen itti argitu jira. Sababa ta'eef kaatee humna guddaadhaan wangeela biyya lafaa guutummaatti yeroo isheen lallabduudha bara Israa'eltu dhufa. Ajandaa Waaqayyo waldaadhaa wajjin qabu cufamee ajandaa Waaqayyo Israa'elii wajjin qaba ture utuun fixin garuu gidduutti wanta inni waldaa gasheetu jira. Daani'eltu nutti hima kana. Yeroo isaa ga'uchi sinin geessa isatu wanta jalqabee Israa'el wajjin utuun fixin gidduutti waldaa galche sana kan waldaa fixe bara saba ormaa jedhama. Kan waldaa kun Ayzaabii zaman jedhameetu beekama. Kan isaanii gaafa fixu isa ajandaa Israa'el wajjin hin fixinitti darba jechuudha Waaqayyo yeroo sana. Waggaa 7 sana keessatti wantoota hin fixin sanatu isaanii wajjin hin fixa. Isaan wangeela lallabu jechuudha. Fi isaaniitis gara Waaqayyootti deebi'u. Ergamoonni dhufan kuni qixxee arfanii namoota kana walitti qabu jechuudha. Ergamootatu walitti qaba miti yeroo waldaan kiristaanaa butamtu hundumtuu shiw jedhee mootii sokka hamma libsuu ijaatti kan inni ta'u. Namoonni nama of biraa dhabu. Namoonni sireema isaan irraa nama dhabu. Namoonni xiyyaaruma wajjin deemaa keessaatu nama dhabu. Namoonni konkolaataa motuu oofaa jiraniitu nama dhabu. Waldaan ganama gaafa sanbata guddaa gaafa sin dhuftan cufaadhuma namni tokko namni mutamne yoo jiraate dhufachuudha waldaan. Pastorin wata kasti yer budi de male jawru Senegal garu carrano ngila jira ammas yerji yero cima da male sababin sa afurri kulkulonis walda kristiyanati wajin sokkawani sendeko afurri kulkulonis walda kristiyanati wajin oksa Paulos warra Tasalonqeetti akka hime har'a bineensichi akka inni mul'anne kan isa godhu waan isa dhowwutu jira afura qulqulluudhaan gaafura qulqulluun deemu wanti isa dhowwu hin jiru sababa ta'eef bineensichi mul'ate jechuudha yeroo sana. Kanaaf kakuu moofaa isa duriitti deebite jechuudha Israa'el. Kakuu moofaa isa duriitti jireenya wallaansoo sanatti deebi'u jechuudha. Bara araaraa wanti jedhamu suni chaaptarii waldaadhaaf baname sababa ta'eef hojii isaa raawwateetu cufama inni. Israa'eloonni dhufaniitu mana qulqullummaa isaanii sadaffaayyuu ijaaruu jalqabu jechuudha. Bara cimaadha bara sana keessa. Chaansiin namaa kun chaansiin araaraa nu beekna anattam goone warri araaraa attam goone kakuu moofaatti akka nu deebinu hin beeku. Kanaafuu waldaa wajjin dammaqu. Kanaaf firoota koo yeroo sana ergamoonni dhufaniitu namoota warra isaaf qulqullaa'an kana walitti qabu. Waan gabaabaa isaatti dabaleen xumura. Lakkoofsa 8 irraa Waaqayyo gooftaan inni jiru, inni ture, inni dhufuuf jiru, inni hundumaa danda'u ani alfaadha, omeegaadhas jedhee kana jechuun ani isa duraati, isa booddeetis jechuudha. Waaqayyo mul'ate Yohaannis keessatti akka kanatti mul'ate Waaqayyo isa duraa Waaqayyo isa dhumaa alfa omeegaa isa hundumaa danda'u wanti isa dhibu kan hin jirre isa biraatu dubbiin kun dhufeera. Galanni isaa kan Waaqayyo haa ta'u. Kanaaf firoota koo Gooftaan keenya Yesuus Kiristoos deebi'ee dhufa. Yesuus Kiristoos dhufuunsaa guyyaa qulqullootaaf guyyaa boo'ichaa guyyaa gaddaa guyyaa wawwaannaa miti. Guyyaa gammachuu guyyaa ilillee yeroo itti mimmaan ija keenya irraa qabu ilaa kunoo isa kanaan hin eegaa ture. Yeroo nuti jennudha yeroo boqotti ol qabannudha. Gooftaa fuula isaa duratti marmaaraa turre gooftaa teessoo isaa dura deddeebi'aa turre fuula isaa arguun gaafa sana nu yaaddessu. Fuula keenya beeka fuula isaa beeka afurri keenya keessi keenya jireenyi keenya isa beeka. Teessoon isaa fuulli isaa haaraa akkasinitti hin taaneef irra fuula isaatti marmaaruun baay'ee barbaachisaadha. Tidabaleni dhiyeessa galataa garaa keessa Tidabaleni dhiyeessa galataa garaa keessa Tidabaleni dhiyeessa faarfannaa garaa keessa Tidabaleni dhiyeessa faarfannaa garaa keessa